Yuuniyeeniin qonnaan bultoota Itoophiyaa yuuniyeenota Oromiyaa hangafoota ta'an keessaa tokko yommuu ta'u, bara 1991 waldaalee bu'uuraa shaniin hundaa'e. Erga hundaa'ee gidduutti malaammaltummaaf saaxilamee ture. Yeroo ammaa kana garuu fooyyee guddaa agarsiisuusaa hojii gaggeessaa yuuniyeenichaa obbo Garasuu Tuujii televezyiinii Faanaatti addatti himaniiru. Amma yeroo ammaatitti yuuniyeeniin kun waldaalee bu'uuraa 161 irra ga'ee jira jechuudha. Kana malees yuuniyeenichi gaafa hundeeffamu qarshii kaapitaala 125 kan hundeeffamu waggaa ta'u, yeroo ammaa kanatti yuuniyeeniin keenya qarshii kaapitaala qarshii miliyoona 80 kan qabudha. Yuuniyeeniin Itoophiyaa bu'aa qabeessa ta'uu isaatiin garaa agiroo indaastiriitti akka tarkaanfatuuf karoorfame warshaan daakuu yuuniyeenii Itoophiyaa akka dhaabatuuf murtaa'e. Yeroo kanatti yuuniyeenichi malaammaltummaadhaaf saaxilamee jedhu obbo Garasuun. Yuuniyeenichi warshaa galma agiroo piroosesiitti galuudhaaf warshaa dhaabee ture. Warshaan inni dhaabe kun warshaa daakuu yuuniyeenii Itoophiyaa jedhama. Garuu gidduu san keessatti qaamonni yeroo san turanii fi qaamni warshaa kana fudhate gama malaammaltummaatii fi gama uummata goyoomsuu keessa seenee baay'ee warshaa kana yuuniyeenicha kana burjaajessee turedha jechuudha. Yuuniyeeniin qonnaan bultoota Itoophiyaa sababa warshaan daakuu Itoophiyaa akka ijaaramuuf sochiin taasifameef maallaqni birrii miliyoona 12 saamame. Gidduu kanatti qaamoleen karaa dalgaa sooromuudhaaf fiiganis abbootii qabeenyaa yuuniyeenichaa qonnaan bultootaan burjaajessuutti fufan. Rakkoo kana furuufis riiformiin gaggeeffamee jedhu obbo Garasuun. Yuuniyeeniin kun malaammaltummaan farri malaammaltummaa qarshii miliyoona 12 kan himateen alatti dhaabbanni Bulaalee Tireedingi jedhamu yuuniyeenii kana burjaajessuudhaaf uummata burjaajessuudhaaf qarshii miliyoonni 12 naan kafalamneedhe yeroo dheeraadhaaf naannoo waggaa 3tiif himannaarra kan turee fi kan burjaajessaa ture ta'uudha jechuudha. Kanaan akka carraa ta'ee bara sana keessa riiformii gaggeeffameen yuuniyeenichis boordiinis qaamni hojii gaggeessan hundiniyyuu riiformiin gaggeeffame irratti injifannoon mana murtiitiin yuuniyeenichaaf kan murteesse ta'uudha jechuudha. Manni murtii warreen qabeenya uummataa saamuudhaaf uummatan harka maallaqa qonnaan bulaa akka deebi'uuf erga murteessee ammatti yuuniyeeniin qonnaan bultoota Itoophiyaa gara fooyyeetti dhufu hojii gaggeessaan yuuniyeenii Itoophiyaa obbo Garasuu Tuujii kan isaan nutti himan. Yuuniyeenichi yeroo ammaa kanatti karaa kallattii kufaatii irra ga'e sanirraa sarvaayiv godhee yeroo ammaa kana iddoo isaatitti deebi'uudhaaf carraaqqii guddaa godhaa fi kallattii gaarii irra yeroo ammaa kanatti deebi'ee kan jiru ta'uu isaa asumaan isin hubachiisuun barbaada. Haa ta'u malee warshaan daakuu yuuniyeenii Itoophiyaa saamicha yuuneenichaaf sababa ta'e ammas guyyaatti midhaan kuntaala 800 ni daaka jedhame hamma jedhame daakuu waan hin dandeenyeef xiyyeeffannoo barbaada. Warshichi guyyaatti kuntaala 800 ni daaka jedhamee dhaabatee kuntaala 260 qofa kan daakaa ture ta'uudha. Kanas carraaqqii riiformii amma godhameen saarviisiin godhamee fi yeroo ammatti warshichi kuntaala 500 fi 50 kan daakaa jiru jechuudha. Saarviisii haarofti godhamee fi gara kanatti kan meeshaaleen jijjiiramanii riiformii godhamee daakaa jiru ta'uudha jechuudha. Yeroo yuuniyeeniin Itoophiyaa malaammaltummaaf saaxilamu qaamolee qabeenya uummataa akka hin saamamneef hojjetan keessaa tokko ejeensii babal'ina waldaa hojii gamtaa godina Arsiiti. Ejeensichi ammas qabeenyi yuuniyeenichaa akka deebifamuuf hordofaa akka jiru obbo Gannaa Mahammad itti gaafatamaan ejeensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa godina Arsii nutti himaniiru. Yuuniyeenii keenya kana yuuniyeenii keessattuu Itoophiyaa fudhannee olaalle waggaa 2-3 duratti rakkoo keessa ture. Keessattuu gaafa warshaan kun ijaaramu hanqinni adda addaa tureera. Amma yeroo ammaatti rakkoo san keessaayis ba'amee qisaasamni mallaqa naannawa sanitti mul'ates mana murtiittiinis karaa adda addaatiinis akka deebi'uu danda'u gara qarshii miliyoona 6 olii akka inni deebi'uu danda'u godhamee tajaajila hawaasaa akka inni kennuu danda'u godhaa jirra. Humna guutuudhaan yeroo sanitti akkaataan itti yeroo san ijaaramee fi humna guutuudhaan hojiitti galuu wajjin wal qabatee hanqinoonni jiranii hanqinoota sirreessaa jirra. Olmost waggaa muraasa keessatti sirraa humni ibsaa wajjin kan wal qabatu waan silaa maashinii sun kaasuu danda'u guyyaa sa'aatii 24 daakuu wajjin wal qabatee hanqinoonni jiranii isa san akkaataa qaama humna ibsaa wajjin ta'amee rakkoo sun hiikkachuu danda'u godhamee waliin maratamaa jira. Inni gaafa furmaata argate tajaajilli silaa naannawa sanitti jiruu fi rakkooleen duraan ture sun olmost hiikkatanii hawaasa keenya tajaajila kennuu hin danda'anii jenneeti yaanna.
Gara fuulduraatti carraan yuuneenii Heexoosaa mudate yuuneenota biroo akka hin mudannee fi yuuneenonni cimanii qonnaan bultoota fayyadamaa akka taasisaniif gama maraan akka deeggaraman hojjetamaa jiraachuu ejeensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa hojjechaa jira jedheera. Hoogganaan ejeensicha obbo Ahmed Said qonnaan bultootaaf carraa gabaa uumuudhaaf yuuneenota deeggaraa jirra jedhan. Qonnaan bulaan oomisha isaatiif gabaa gatii madaalawaa argachuu dhabuu irratti rakkoon akka adda addaatti ka'aa jiru ilaalchisee waldaaleen hojii gamtaa hojii kana hiikuudhaaf hojii kana furmaata kennuudhaaf hojiitti galanii jiranii yeroo ammaa magaalaa Finfinnee keessatti iddoo gurgurtaa giddugala gurgurtaa 7 ta'uu hayyamamee kana keessaa 5 nu harka gahee jira. 5 irratti hojii tokko irratti already hojii eegallee jirra. Kanaaf irrattis yeroo gabaabaa keessatti hojiitti kan galamu ta'a. Kun hojii guddaadha. Mootummaan naannoo fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee gama lamaanuu faayidaa waan qabuuf gama kennaan qonnaan bulaan keenya oomisha isaa gatii madaalawaadhaan iddoo gurgurtaa argatuun isaa hojii guddaadha. Yuuneenonni dhiyeessiiwwan callaa guddiftuu fi makaanaayizeeshiniin qonnaan bultoota deeggaruun fayyadamummaa hawaasa keenyaa cimsuun ergama isaaniiti.